Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa fararri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma hordoftoonni chaanaalii Liliyeetu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galataa Waaqayyoo. Obboloonni Tewaayidoo hundumti keessan baga ayyaana waggaa yaadannoo hangafa ergamoota qulqulluu Gabreeliin nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye. Waaqni qulqulluu Gabreel dhiifama isaatiin hunduma keenya nu haa yaadatu. Eegumsi kadhannaan araarsummaan qulqulluu Gabreelii nurraa addaan banii asumatti aansuudhaanii adoolessaa 19 ayyaanni qulqulluu Gabreelii sababa kamiif yaadatamaa wanta jedhamu waan jedhu sababii guyyaa har'aa amantaa keenya yaadattee ooltu karaa dubbisaatiin isiniin dubbisaa ana wajjiniin tura. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa. Irra deebiin baga ayyaana hangafa ergamoota qulqulluu Gabreeliin nagaadhaan geessanii ameen baga walumaan geenye. Gabreel jechuun ilma Waaqayyoo kan fakkaatu gooftaas tajaajilaa jechuudha. Iccitii waloomaa waaqni nama tahee namnis waaqa tahee jedhus qaba. Ergamaan Gabreel inni raamaa dur yommuu qorumsi Saaxaaneel ergamoota raasaman Saaxaaneel ergamoonni raafamanii kan tasgabbeesse. Waaqa nu uume hanga arginutti tokkoon keenya cimnee haa dhaabbannu jedhee samii ergamootaa irratti seexanaa fi akka hin saganne kan tasgabbeessedha. Ergamaan kun kakuu moofaa keessatti Baabiloonitti ijoollee sadan labooba abiddaatti darbataman kan baasedha. Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Kakuu haaraa keessattis nagaan siif haa ta'u jedhee misiraachoo haadha keenya dubaroo Maariyaamitti kan himedha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Ergamaan kun lubni Zakkaariyaas dubbii isaa amanuu dinnaan kan afaan lubichaa duuchuun yookaan cufuun adabedha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Ergamaan kun dinqii garaagaraas isaas namoota faana yeroo hunda kan jirudha. Ergamaan kun fuula Waaqayyoo dura kan dhaabbatudha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Dhaabbachuun jechuun ergamuu fi nuuf kadhachuu fi ija Waaqayyoo keessa kan ilaaludha. Qulqulluu fi daa'ima kan ta'e Qirqoosii fi Iyyeluuxaa abidda boba'u keessaa baasee kan bishaan qabbanaa akka daakan taasisedha. Dirsaana Gabreelii. Qulqulluu Gabreel adoolessaa 19 haala addaatiin ni yaadatama. Kabajamas. Kunis qulqulluun Gabreel daa'ima kan ta'e Qirqoosii fi haadha isaa Iyyeluuxaa guyyaa ibidda keessaa baasedha. Qulqulluun Qirqoos biyyi isaa Room Hangeminaay yoo ta'u abbaan isaa Qosomos haati isaa ammoo Iyyeluuxaa jedhamti. Bara Daaqiliinoos mootii tahee biyya bulchaa turetti labsii manni kiristaanaa haa cufamu manni waaqarkee haa banamu jedhu baase. Kunis bara 303 ta'uu yoo ta'u yeroo kana kiristaanonni hedduun kan ajjeefaman gariin immoo kan biyya baqatanidha. Iyyeluuxaanis ilma ishee waggaa 3 qabattee biyya Iqooniyoon jedhamtutti baqatte. Kan biyya isheen itti baqatte bulchaa ture ammoo Hilinqeesidoos jedhama. Hilinqeedinoosis Iyyeluuxaadhaan Waaqayyo dhiisiitii xaa'otiitti buli jedheen. Isheenis garuu ija osoo qabuu kan hin agarre, gurras osoo qabuu kan hin dhageenye, atumti harka keetiin kan tolchite ani waaqolii namni harkaan tolcheef hin sagadu jetteeni. Yeroo waaqarkee fi sagaduu didde ammoo
seefiidhaan morma kee sirraa mura jedheen. Yeroo kana isheenis mee mucaa daa'ima kana gaafadhu jettee deebisteef. Innis mucaa nanaa warqee hedduun siifan kenna xaahota kanaaf sagadi jedheen. Qiirqoosis gowwoomsuu barbaade. Qulqulluun Qiirqos garuu hafuurri Waaqayyoo waan irra buleefi ani kan ofii isaatiiyyuu baraaruu hin dandeenye Waaqarkeefi hin sagadu jedheen diduun waa'ee amantaa isaa ragaa bahe. Yeroo kanas mootichi dallanee gaarri manqaalii guddaatti bishaan danfisaatii keessatti isaan affeelaa jedhee ajaje. Sagaleen danfaa bishaanichaas fagootti dhagahama ture. Yeroo kana Iyyeluuxaatti sodaan dhagahamnaan daa'ima kan tahe Qiirqos, haadha koo jabaadhu, du'a lammataa hin duunuutii duraan Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'elin kan abidda keessaa baase Waaqayyo ergamaa isaa nuuf ergee nuunis nu baraara jedheen jajjabeesse. Gara bishaanichaatti danfaa gidduutti masaaqa qajeelchaa ture. Isheenis yeroo kana kutatee sodaa ishee hundumaa balleessitee gara kuteenyaan wareegamuuf gara bishaan danfaa jiruutti waliin seente. Yeroo kanas Waaqayyo ergamaa qulqulluu Gabri'eelin ergee fannoo isaatiin yemmuu bishaanicha tuqu bishaanichi ni dilillahe. Qaama isaas ta'ee uffata isaanii irra wanti hamaan tokkoyyuu tasumaa hin geenye. Warri naannoo sana turan kan ajaa'iba ta'e kana daawwatan waaqa Iyyeluuxaa fi Qiirqositti amanuudhaan wareegamanii jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa ergamootaa ilaalee nuuf haa dhiisu. Sumni ergamaa qulqulluu Gabri'eel nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Ameen irra deebiin galanni Waaqa qulqulluu Gabri'eeliidhaaf haa ta'u. Nuunis biyya lafaaf addunyaa kana keessatti diina nu qoruu, diina nu dhiphisu hundumaa ergamaa isaa nagaa ergee nu baraaruun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqni qulqulluu Gabri'eel hundumaa nu haa eebbisu. Gochaa isaa